Shamarka fuune akkam jirtu nageenyi badhaadha hordoftoota YouTube chaanalii OMTN nageenyi badhaadha akkam guyyaa irraa barnoonni nuti isiniif qabannee dhiyaanne haala kamiin meseejii keenya asiin dura waan akka footoo waan akka viidiyoo fi teekstii waan adda addaa namaaf erginee jenne haala kamiin deeffachuu dandeenya kan asiin dura balleessine jenne jechuudha. Kanaaf feesbuuka keenya seenneetiin seetingii dhaqna jechuudha. Seetingii yeroo seennu asii gara olii kana oloofneet iddoo download your information jedhu kanarratti tiik goona jechuudha. Kana obsaan eeggadha. Iddoo request copy jedha naannoo kanatti ammoo amma bakka kanatti deselect all goona nuti hunda waan hin barbaanneef only message godhu kanarratti select gooneet amma gara gadii kana dhufna. Iddoo gadii kana dhufne all of my data kan jedhu kana akkasuma dhiisna. Iddoo HTML jedhu kanas kan barbaanne irra gochuu dandeenya jechuudha. Media quality mediums gochuu dandeenya. Create file jennaan jechuudha. Amma iddoo kanatti Novembarii 7 hanga Agostiidha hanga Agostii 14tti pending godha jechuudha. Pending jechuun daawunloodii godhaa jira jechuudha. Neetworkiin xiqqoo laafaa waan ta'eef duubatti harkifataa jira malee haala kana erga daawunlood godheen booda fooldarii haaraa ni uuma. Fooldarii san keessa seentanii footoo, viidiyoo fi teekstii waan adda addaa kan asiin dura nama ergitanii barreessitan hundi isaayyuu isiniif baha jechuudha. Kanaaf barnoonni keenya irraa asumarratti gabaabata. Hanga barnoota biraatii walitti deebinutti YouTube chaanalii keenya subscribe, like fi comment gochuudhaan nu jajjabeessaa. Nagaatti nuuf tura.